السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا يوتيوب عبد السجل الترجمتان وحر بايتكو آري تنين في أكنما تقوتي iccitii farhaan abdusalaamii fi ommi inni keelloo irratti holola banan isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Hundi keessanuu waliif qoodaati wanta kana irraan deebi'anu taanaan duula hamaa irratti gaggeessuuf deemna jechuudha. Farhaan abdusalaam maaliif kaleessa keelloo miidiyaa irratti waan holola akkana inaaffaadhaan guutame barreesse jennee halkanii guyyaa mataatti dhukkusataa oolle bulle'e ay oromoo jenne. Oromoon inaaffaadhaan wal takaalee wal cabsuu malee namni tokko diqqoo miidiyaan keelloo miidiyaan OMN irra fudhatama godhata. Farhaan Abdusalaam akka OMN keessa hojjetu ni beektu. Wanti inni kaleessa barreesse dhibbaan dhibbatti inaaffaa ifaan ifatti Oromoo waan hin malleef argine jechuudha. Ani akka nama tokkootti qabsoo Oromoo keessatti yoo hammam jabaatti yoo hammam Oromoo quuqamte Oromootu si takaalee si cabsa Oromootu iyyuu gadi si deebisa jechuu kaleessan arge Farhaan Abdusalaam barreeffamanni barreesse irratti erga qabsoon Oromoodhaa karaa tokkoon qabsa hamaara ta'e holola akkamiiyyuu haa ta'u sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u iccitii walii gabbahanii sooshaal miidiyaa irratti wal saaxiluun Oromoodhaaf qabsoofna jedha. Keelloon miidiyaa ajandaa jarri biltsiginnaa nuuf kennitu irra ajandaa jaraa kennine hanga mootummaadha hanga kaadiree jalaatti otuu hin hafin akka inni kurrifachiise ni beekna. Hirriba malee guyyaa lama sadi barreeffama hangaf dheeratu barreessisuun sobas ta'ee dhugaadhaan Oromoof bu'aa guddaadha burjaajii guddaa uumeera biltsiginnaa keessatti. Maaliif qabsaa ture yoo waan akkanaatiin biltsiginnaa burjaajessuun si aarsa ta'e ati durumaanuu malaan nyaataadha. Gaafa biltsiginnaan tuqamtee iccitiin jira gabboo gabbaatee harkarra qobdee soba lakki kanaa achi jedhaa jiru. Maaltu si barreessisi hayyee sobaa ta'u jara burjaajesse ayyaa ati soba ta'u erga bartee callisteen teessu waan keelloon miidiyaan kanaan dura hojjetaaru hunda soba fakkeessuudhaaf ofi ayyaa Oromoo kana ayyaa Farhaan Abdusalaam go erga inni OMN keessa galee Oromoon OMN jibbuudhaaf dhibbaan dhibbatti jala muratee beeka. Hayyoonni Oromoo tokko OMN irratti dhiyaachuu erga dhiisanii bulan kan akkana godhe eenyuun Farhaan Abdusalaam inaaffaadhaan guutame ana caalaa aktiivistiin hin jiru waan hin barreessitu dhugaadha. Yoo OMN irratti iccitiin akkanaa bahe malee keelloo miidiyaa irratti bahuunsaa hin barbaachisu jechuudhaaf Farhaan kaleessa gabbaye kana barreessee nu maraachi. Har'a warri gadda waan kanaan maraataa bulan deebi'anii jarri nuuyyuu girri isaanuyyuu wal nyaatte jedhanii kolfuu jalqabaniiru. Wal sakaaluu qabsoo Oromootiif qabsoof taatamma inaaffise. OMNs kan Oromoo keelloon miidiyaas kan Oromoo mee maaltu waan kana keelloon maaliif iyyuu hedduu kana ajandaa keelloo miidiyaatu hanga mootummaatti ajandaa ta'e beekamtii argate. Diqqoo warri amma goofandimii waa'ee OMN hin bannee irraa fayyadamaa jiru kun ummanni kara keellootti deebi'a. Nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhamee mana hidhaa keessa jiru iccitii kan baase keelloo miidiyaati. Sagalee Abiyyi masaraa keessa seenuudhaan sosobaarraa fidee kan ummataan gahe keelloo miidiyaati. OMN waan kana hundiyyuu gaafataa ilaalaa dhaqu keelloon nurra jabaattee jirti. Nurra ummata biratti fudhatama argataa jirti. Nuti yoo falli maalli jecha jedhuun Farhaan sukkaarri itti ka'ee gabbahee waan arge tagabaaxxare jechuudha. Nuti beekaa callisne malee Farhaan Abdusalaam waan inni OMN keessatti hojjetaa jiru tokko tokkoon gadi baasuuf teenya. Hin sirraatu taanaan gabbahee ummata Oromoo dhiifaman gaafatu taanaan waan faallaa ummanni hamormu inni aktiivistii Oromooti jedhamee waan inni barreessuun qeerroon gabbaatee dhumaa baate. Waan inni achi keessaa iccitii miliqxee masaraa mootummaatii as baate Abiyyi amal intiniitti buufata xiyyaara bishooftuu jira jedhee waa meeqa ofiisaatii albaa ture. Amma keelloon miidiyaan ajandaa guddaa akkana mootummaa iyyisiisu kantiibaa magaalaa Finfinnee jettamu Adaanechi yookiin Xilaayyaa mee otuu hin hafin kurrifachiisaa miidiyaa bule inni gabbahee sagalee walitti fuffunaanamee dhufe ta'uu mirkaneeffadheen jira. Oromoo waan akkasii dhugaa jechuun siyaasa irratti dhugaan hin barbaachisu. Dhugaadhaaf qabsoofna. Abiyyi farkan rukutaa jira. Sobeetaniin uummata Oromootti fakkeessaaran jettu. Erga sagaleen Abiyyi gabbahee haddii kana uummata iyyisiisuun si aarsee lakkii waan akkanaa gochuun hin ta'u. Mee maali Oromoodhaaf siyaasa Oromootiif dhiibbaa godhaa jira wanti kun godhe. Oromoon dhiibbaa gochuutu si aarsee moo maali yoo ati goote malee hin ta'u. Yoo Farhaan Abdusalaam karaa isaatiin iccitiin isa qaqqabee inni saaxile malee hin ta'u. Yoo warri OMN saaxilan malee ta'u keelloon kan eenyuuti OMN kan eenyuuti.
ummata sobanii ittiin OMN indoo godhatanii mallaqaa achirraa goofandimiidhaan guuranu sana nurraa dhaabbata yoo keelloo miidiyaan ummata biratti fudhatama argate. Keelloo abdata kana booda OMN dhiise iccitii jabaa mootummaa keessaa kan baasaa jiru keelloodha jedhee ummanni keellootti garagala nuti yoo eessa keenya dhayna kan OMN irraa maal jenne somnee OMN indoo godhanne birrii funaannataa baane jechuudha. Kanum wanti Oromoo wal takaaluuf qabsoo Oromoo keessaa abdii nama kutachiif Jawaar dhugaadhaaf qabsoomna dhugaadhaan akkana goona jedhe. Jawaar waan akkanaati miti. Jawaaris sagalee abbaa Tsaayyee eessaayyuu fidee baasaa jira. Yeroo qabsoosaa keessatti sagalee waan masaraa mootummaa keessatti jedhamu fidee uummataan gahaa ture. Jawaar sobaa ture yeroo sana. Hin sobeeree Jawaar yeroo sana yeroo sagalee abbaa Tsaayyee likkinnas gabbaachuwaalleen isa jedhu sana baasa. Maaliif har'a keelloon miidiyaan baasnaan gadi baatee kurrifattee mormuu fi xabaqaa jaraa taateme. Fariyaasii sodaachifte dhugaan siin jedha. Fariyaan barreeffama siin gaafatanitti ni barreessite halkanii sanatu akkasii sodaachise nan beeka. Yaa Oromoo natti murteessinaa baay'ee aareen dubbataa jira. Farhaan gantuudha. Gantuu erga barreeffama kaleessaa gabbayee miidiyaa haddii kana nama 500 ol qabu irratti Oromoo saaxilee iccitii walii dhoksuun hin jiru qabsoo Oromoo keessatti dhugaan isiniin jedha. Oromoon erga Oromoo bilisoomsuudhaaf karaa kamiinuu haa ta'u iccitii bilsigin iccitii diina keetii gabbahummaaf si aarte amma diina kan keetii bilsiginnaan akkati intineettu yoo dhoksaadhaan waarkaa fudhattee jararkaa nuu dubbadhu siin jennaan gabbaatee wanta kana irraa dhowwuudhaaf jette ta'e malee erga bilsiginnaan diina Oromooti jettee iccitiin jiraa saaxilamummaaf si aarseedha amma kan na gubu. Kana ofittiin haa gaafadha Farhaaniin. Iccitiin bilsiginnaa bahe malee iccitii yookiin paartii Oromoo yookiin paartiin ABO keessaa utuu bahe wal sataruudhaaf inni godhama. Kun paartii diina jedhamee itti qabsaa'amaa jiru tokko iccitii isaa gabbahu maaltu isa aarse. Kana ofittiitu inaafummaa keessa guute gandatti gaddeebisuudhaaf miidiyaa OMN fuudhanii yoo jarri Oromoodhaaf qabsaa'an malee isaanii abbaan Oromoo beekaan Oromoof beeku OMN qofa. Isaan OMN keessa hojjeta. Ana akka kan kootti kana booda OMN tufe sababa Farhaan Abdusalaam. Keelloon miidiyaa galatoomaa isin. Waan jabaa hojjettani ajandaa utuma soba ta'e ajandaa kana uumtanii haddii kana iyyisiisuun keessa nu dandeettii keessan. OMN erga Jawaar hidhamee nama jabaa dhiibbaa uumu tokko siin qabu iccitii wayii baasuu miti ofiifuu iccitii ofii eeggachuu dadhabee jira OMN. Gantuu of keessa guutee aktiivistoota dhee kan akka Kadiree Lemoo kan akka maalii fidii asirratti nutti iyyisiisaa oolu. Hayyoota Oromoo nama kam dhiyeessee beeka OMN. Keelloo dhaggeeffadhaa Oromoon kana booda dhugaan isiniin jedha. Keelloo siluma keelloo tisiisniin jaallattu kanniisa malee jecha kana qajjabeeffadhaa qaba. Keelloo kan qeequ erga gaafa keelloon iccitii mana hidhaa keessaa baasuutii takkaa warri OMN rommuun dhiifne iccitii akkam nu dura bu'anii jarri baasu. Nutu Oromoo biratti beekamuu qaba. Nutu Oromoof beeka. Farhaan Abdusalaam nama sirbaa Caaluu Hundeessaa intinii godhee yuutuubii irra otuu intin jedhin gadhiise. Farhaan Abdusalaam nama jaakkeettii Jawaar caarataadhaaf dhiyeessee utuu inni lubbuun jiru kan isin har'a Farhaaniin hin qeeqin jechuun barbaaddan. Nama jaakkeettii Jawaar Mahammad utuu inni lubbuun jiru caarataaf dhiyeesse bar Farhaan. Wanti inni hin godhin jira nama soba sobuudhaan miidiyaa kana irratti sadarkaa tokkoffaa qabu Farhaan Abdusalaam biraan naaf gabbahee waan barreesse kana irratti dogongoreen jira. Otuma akkamtee callisuun qaba jechuu qaba nagaan naaf oolaa biraan naa galatoomaa.